Eeshi akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota yuutuubii koo guyyaarraa respiraatorii siistemii sirna hargansuu qaama namaa istiraakcharoota isaatii fi qaamolee respiraatorii siistem tiraaktii keessatti argaman addaan qoonnee kan wajjin ilaalu ta'a. Guyyaarraa histoloojii isaa ilaallaa tishuu under microscope jechuudha. Akkasuma anaatomii fiiziyooloojii illee ni hojjenna jechuudha. Tishuu guyyaarraa afaan Oromootiin harki caalaan barumsi fayyaa waan hin hojjetamaniif nus paartii muraasa isaa hundallee cover gochuu yoo hin dandeenye paartii muraasa isaa gara afaan Oromootti hiiknee namoonni hubachuu akka danda'anitti karaa salphaadhaan barumsa fayyaa beekuu akka danda'anitti kan qabannee dhufne. Kanaaf isinis nu jajjabeessadha. Subscribe gochuudhaan akkasuma hiriyoota keessaniif share gochuudhaan koomentii irratti suggestionii keessan lafaa nuu kaa'uudhaan akkasumallee viidiyoo kana yeroo jalqabdan like gochuudhaan nu akka nu jajjabeessitan isiniin jenna. Guyyaa har'aa histology of respiratory system jalqaba histoloojii utuu hin galiin dura respiratory systemiin paartii lama qaba. Paartiin inni tokkoffaan anatomic paartii jedhama. Paartiin inni lammaffaan physiologic paartii jedhama. Paartiin inni tokkoffaan kun anatomikii gaafa jennu caaseffama qaamni qaamota isaa isa funyaan irraa ka'ee haga sombaatti jiru sana qaamota isaa akkaataa itti qaamni sun caaseffame structurally kan jennu sana jechuudha. Structural isaa akka walii wajjin laalu ta'a jechuudha. Physiologic jechuun immoo functioniidhaan hojii isaatiin adda baasuudhaan dalagaa isaatiin adda baasuudhaan bakka gurguddoo lamatti qoonnaa conducting zone and respiratory zone jennaan. Zoonii daddabarsituu fi zoonii ittiin wal jijjiirran gaasota taasifamuu jechuudha. Anatomikiidhaan gaafa qoonnu immoo upper respiratory tract fi lower respiratory tract jennaan jechuudha. Upper respiratory tract jechuun warra qaamolee structure gara olii fi lower jechuun kan warra gara gadii. Inlet chest wall gubbaarratti boundary goona jechuudha. Chest wallidha ol yookaan immoo part of upper tracheal partidha ol kan jiru upper respiratory tract tracheadha gadi kan jiru immoo hundi isaa haga sombaa yookaan alveoli ga'utti lower respiratory tract jennee addaan qoonna. Guyyaarraa histoloojii isaa jalqabne jechuudha. Kun immoo physiological classificationidhaan qoonnee jechuudha. Respiratory system gaafa qoonnu tokkoffaa conducting portionidha. Warra physiological keessaa conducting portion jechuun warra daddabarsuudhaa fi air conditionidhaaf warra gargaaran. Faayidaan conducting zone yookaan conducting portion faayidaan isaa inni tokkoffaan conduit yookiin conduction daddabarsuu fi condition air condition jechuudha. Qilleensa qulqulleessuu, humidify gochuu, warm gochuu, moisten gochuu, filter gochuu kan kana fakkaatan hojiin hojjetamu conduction partii yookiin conducting portion of physiological classification of respiratory system keessatti jechuudha. Conducting portion kun echarraa jalqaba nasal cavity irraa jalqaba. Funyaan irraa qabee nasopharynx, larynx, trachea, bronchi, primary bronchi jennaan jechuudha. Primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi, bronchioles and terminal bronchioles haga jirutti maal jedhama conducting portion jennaan jechuudha. Funyaan irraa qabee pharynx yookaan immoo throat kan jennu sana, larynx voice production iddoo itti gaggeeffamu, trachea iddoo cartilage 16-20 C-shape cartilage jedhan hojjetamte sana jechuudha. Bronchi iddoo itti bifurcate godhu at the level of T5 irratti iddoo itti barfee tracheaan kun addaan caccabu bifurcation godhu. Sanaan booda achirraan primary jedhee, secondary jedhee, tertiary jedhee, bronchioles dhaqee terminal bronchioles dha. Isaan kun conducting portion jennaan jechuudha.
Such portion performs mainly two functions jenne jalqabarlee it is the pathway of air to and from the lungs. jalqaba qilleensa pathway dha yookaan immoo conduction dha function isaanii kan jalqaba qilleensa gara sombaatti geechuu fi sombarraa fidu. Inni lammaffaan condition inspired air qulqulleessuu yoo kan jiidhaa ta'e immoo gogsuu bakka fayyummaa qilleensaa eeganii gara laangitti yookaan gara sombaatti akka deemu taasisuudha jechuudha. Kana fakkaatan kuni bronchial tree warra jennuun asirraa kun isheen kun farneeksii larneeksii jedhamti. Farneeksiin as gubbaa irratti dhaabbattee kanaa ol kan jiru inni kun immoo paartiin kun dis larneeksii jennaani. Kanaa gadi immoo kanaa gadi tiraakiyaa jennaani. Tiraakiyaan bifurcate at the level of T5 irratti bifurcate ta'a. Sanaan booda bronchi ta'a. Bronchi terminal primary secondary tertiary jedhee terminal jedhee respiratory bronchioles alveolar duct alveolar sac fi dhumarratti alveoli jedhee iddootti site of gas exchange taasifamu jechuudha. Iddoo capillary beading jiru kun immoo capillary blade capillariin iddootti wal jijjiiran gaazotaa taasifamudha jechuudha. Isaan kun caaf irra wal jijjiiran alveoli jennaan jechuudha. The functional unit of the lungs kan jennu san jechuudha. Kana fakkaatti ishiin saakiin ishii kana jechuudha. Alveoli Trachea irraa qabee akkatti caccabaa dhufa jechuudha. Main stem bronchus kun primary bronchus, lobular kan jennu immoo secondary bronchus, segmental kan jennu immoo tertiary bronchus. ከዛ bronchioles jedhee ከዛ bronchioles irraan immoo terminal bronchioles ከዛ respiratory bronchiole sanaan booda alveolar duct ከዛ alveolar sac wajjin immoo alveolari arganna jechuudha. Respiratory portion warri jennuun ammoo akkuma jalqabeenya conduction portion warra nasal cavity irraa ka'ee haga terminal bronchioles itti jiru san jenneera. Respiratory portion warri jennuun ammoo respiratory bronchioles tokko, alveolar duct lama, alveolar sac sadii fi alveoli mataa ishii afur jechuudha. Qaamolee arfan kana qabata jechuudha. Respiratory portion jechuun actually respiration iddootti geggeeffamu. Actual respiration gas exchange iddootti geggeeffamu. Takes place occur gas exchange iddootti geggeeffamu jechuudha. Isaan kun gas exchange akka itti geggeeffamuuf structural importance of conducting respiratory system. Structurally wanti isaan gargaaru caaseffamni isaan gargaaru jira jechuudha. Isaa wal wajjin ilaalla. Akka qilleensi kun keessatti gaasiin kun itti wal jijjiiran gaazotaa taasifamuuf wantoonni gargaaran. The conducting part of respiratory system is essential to ensure continuous supply of air by the aid of three main elements. Akkasumatti yeroo inhalate goon fi exhalate goon gaasiin kun yookaan oksijiinii fi kaarboon daayoksaayidiin kun qaama keenya keessa asii fi achi gaafa sosocho'u qaamoleen gargaaran jiru. Cal jedhee miti qilleensi qaama keenya keessa olii gadi kan sosocho'u. Qaamoleen gargaaran jiru. Qaamolee sana walii wajjin ilaala. Tokkoffaan kaartileejii jennaan. Lammaffaan elastic fiberii jennaan. Sadaffaan smooth muscle fiberii jennaan. Itti deebina. Yoo kaartileejii ilaallu kaartileejii is hyaline in nature. Harki caalaa respiratory tract irra kan argamu kaartileejiin harki caalamaadha hyaline. Garuu larynx gubbaarra paartiin tokko elastikii paartiin tokko immoo hyaline qaba jechuudha. Elastikii warra qaban jiru. Larynx gubbaa akkuma larynx gubbaa kaartileejii 9tu jiru. Peerii 3 fi singilii 3 jira jechuudha. Isaan sana adda baafattanii peeriidhaan warri hidhamte sun lafarraa elastikii kaartileejii irraa akka dhufte hyaline sun immoo sadan singilii sun hyaline kan akka thyroid glandii, cricoid, arytenoid, corniculate, cuneiform, epiglottis warra jennuun jiru. Isaan sana achirratti argamu. It is essential to support conducting portion wall, prevent luminal collapse akka hin uumamne ittiste jechuudha. Luminal collapse akka hin uumamne ittiste. Kanaaf luminaliin akka waliin qabanne collapse kan goone ittisuudhaaf gargaarti jechuudha kaartileejiin. Isaan kana tiraakiyaal irraa ka'e tiraakiyaan illee kaartileejii dha yaaliin kaartileejii dha isaan illee iddootti dhaabbatu qaba jechuudha. Parsantii waan ta'ee jira waan ta'eef hunda isaa walii wajjin ilaalla. Conducting portion asirratti kuni gadi immoo
respiratory portion kun immoo conductive portion dha jechuudha. Elastic fiber kan jennu flexibility dhaaf gargaara. It is a flexibility of such part spring back after the distension. They are situated mainly in the lumina propria, especially lumina propria qaba. Lumina propria isaanii irratti especially achirratti kan situated godhu. Akkasuma bronchioles which have the highest concentration of such fiber. Fiber guddaa qabdi bronchiolin kaanirra. Fiber kana guddaa qabdi flexibility achirratti jiru guddaadha jechuudha. Smooth muscle fiber kan jennu immoo smooth muscle completely surrounds the respiratory tube jiru hunda isaa cover gootee jirti smooth muscle hunda irratti argamti. The reduce diameter of the respiratory tubes. Respiratory diametric reduce gochuudhaaf ni gargaarti. Regulate air flow akka bishaan qilleensi akka flow regulate gochuudhaaf gargaarti jechuudha. During inspiration fi expiration sirnaan akka taasifamuuf ni gargaarti jechuudha. The main function of the conducting portion or part is clean, moist, warm air before reach the lung. Yookaan immoo air conditioning warra jennee san jechuudha. Air conditioning. The rule is performed by the following. Isaan kun akka ta'aniif wantoonni gargaaran tokkoffaa the presence of very specialized respiratory epithelium. Inni pseudo-stratified columnar slated epithelium kan jennu waan qabuuf. Rich mucosii fi serosa gland irratti. The presence of superficial vascular network. Vascular network waan qabaniif. Superficially kan ta'e vascular network waan qabaniif. In the lumina propria irratti waan argamuuf cleaning gochuu, moist gochuu, warm gochuu danda'u. Ujummoo qilleensaa gahaa qaba. Ujummoo dhiiga blood vessel hin jennu sana vascular network isaanii gahaa waan qabaniif. The presence of special hairs. Vestibule irratti kan argamtu vibration hin jedhu to remove course. Trap gochuudhaaf wantoota galan foreign body bakka special hairing kun vibration to remove course. Expiratory epithelium. Expiratory epithelium kan jedhurraa paartii isattaanu paartii tuudhaan walii wajjin itti fufnaa haga armaatti haga respiratory portion walii wajjin ilaalleerra. Structure importance isaanii kan asirratti qabadha. Warroota gargaaran cartilage akkasuma elastic fiber smooth muscle fiber tu gargaara jechuudha. Waan gammachuun dhaggeeffataniif isin galateeffachaa YouTube keenya subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Part 2 walii wajjin guyyaatti itti fufnaa jechuudha. Respiratory epithelium wajjin itti fufnaa haga xumuraatti immoo dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Thank you galatooma.